Manni marii magaalaa Adaamaa gabaasa waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa bulchiinsa magaalattii irratti mari'achuun mirkaneesseera. Manni marii magaalaa Adaamaa yaa'ii idilee 41ffaa bara hojii lammaffaa waggaa 11ffaa isaatiin gabaasa hojii waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa magaalattii irratti mari'achuun mirkaneesse. Gabaasicha kan dhiyeessan hoogganaa itti aanaa waajjirichaa obbo Geetaachoo Hirphooti. Galmeen hojii dhabaa 33,529 gaggeeffamuu ibsan. Calallii hojii dhabdootaa 64,446 bara hojichaatti karoorfame keessaayis dhibbeentaan 46 raawwatameera jedhan. Galmee hojii dhabaatti yoo deemnu hojiin carraa hojii uumuu kan jalqabu galmee irraa galmeen akka karooraatti qabame 64,446 dhiira dubartiidhaan hin jira. Isa kana keessa hanga ammaatti gara 33,529 digital warra ta'an gandoota baadiyyaa muraasa kan green certificateedhaan galmaaniin alatti galmeen sadarkaa kanatti raawwatameera. Isuma kana immoo hawaasatti dhiyeessuudhaan calalliin akka gaggeeffamu taasifamee namoonni 29,808 calalanii gara gurmeetti mirkanaa jiran jechaadha. Gurmeessuu ilaalchisee enterpiraayizoota 320 jalatti namoonni 6,468 hojiitti galuu fi qaxarrii carraa hojii dhaabbii fi kan biroonis carraan hojii uumameera jedhan. Calalliin booda carraa hojii isaaniif uumuudha. Hojiin itti aanu hubannoo fi leenjii kennuudha. Gara hojiitti galchuu wajjin wal qabatee gurmiin hagammaa gara enterpiraayizii 464 karoora ji'a kana keessatti qabamee hammi kun raawwatamee jira jechaadha. Carraa hojii dhaabbiidhaan fi yeroodhaan kan uumamee jira. Qarshii miliyoona 3 fi 200 fi 33 fi 67 karoorarraa dhibbeentaan 65 hawaasni akka qusates kaasan. Dhiyeessii lafaa ilaalchisee enterpiraayizoota 261 raawwachuun inisheetiivoota misooma lukkuu, misooma aannanii fi kan biroon ijaarsa raawwatanii hojiitti akka seenan taasifamuu eeran. Lukkuudhaaf kilaastara aannaniif jedhamee kan kenname tajaajila biraatiif oolchuun irra gahamee tarkaan fudhatamee jira. Hanga ammaatti garri hektaara 212 kan ta'u inisheetiivoota adda addaatiif qophaa'ee hojiitti kan galame ta'uu isaati. Mana alseerummaadhaan mana jireenyaatti jijjiirame iddoo oomishaaf gurgurtaa ture gara 2,890 fi dallaa 232 diiguudhaan inisheetiivoota qonnaa barana bal'inaan itti deemaa jirru sana irratti ijaaruudhaan bu'aan guddaan irraa argameera. Gama maanufakcharingiitiin bu'aa fiduu kan eegale industirii godoo irratti waldaalee 50 miseensota 425 of keessatti hammataniin hojichi itti fufuu himan obbo Geetaachoon. Miseensonni mana marichaas yaadaa fi gaafilee dhiyeessuun wannammaa isin dalaydan hunduu kaliqii kennitanii harka qal'eeyyii ijoollee wahiin socho'uu hin dandeenye bira dhaabbattanii jajjabeessuun kuni baay'ee gaariidha. Itti fufaa akkasumas bira dhaabbachuun bareeda jechuudha. Sochiin liqaa deebisuu kun mana kana keessatti xiqqoo gadi bu'aadha. Barreen gaddaa karaa kallattii garaagaraan liqii namoonni fudhatanii hawaasa jalaa miliqan mootummaa jalaa miliqan qabamanii seeratti karaa kallattiinis haa ta'u alkallattiidhaanis akkaataa ittiin deebisaa turan nama jajjabeessa. Kanaaf liqiin hin jiru taanaan hin deebi'u taanaan carraa hojii dhabdoota kanaaf balbala banuu waan hin dandeenyeef otoo cimsame akkuma barreen gaddaa itti deemamaa ture kanaan carraa hojii uumuu keessatti gahee guddaa waan qabuuf liqii kanatu itti cimsinee qabne. Ibsi erga irratti laatame gabaasichi sagalee guutuun mirkanaa'eera. Liqiiwwan hafan adeemsa irratti walitti qabamanii fi liqiin bule garuu parsantaa galuu qabu wajjin yoo ilaalamu hojiin guddaan kan nu gaafatu ta'uu isaati asirratti gama keenyaan kan mirkaneessine.